Harkafuuni akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lubee Girmaati. Sababa siistemaatiin rakkoo gidduu kana mudate hordofee qaamoleen maamiltoota gowwoomsuu yaalan waan jiranii fi maamiltoonni of eeggachuu akka qaban baankiin daldala Itoophiyaa beeksise. Qaamoleen maamiltoota burjaajessuuf yaalaa jiran akka waan baankicharraa bilbilamee fakkeessuudhaan lakkoofsa herreegaa keessan cufamee isiniif banna jechuudhaan koodii lakkoofsa herreegaa keessan akka hin cufamneef isiniif erginu galchaa jechuudhaan waliin dhahaa jiraachuu bira gahuu baankiin daldala Itoophiyaa beeksise. Kunis yaalii maamiltoota saamuu ta'uu bira gahuu baankichi kan beeksise yoo ta'u, haa ta'u malee baankiin kun adeemsa bilbila bilbiluudhaan odeeffannoo lakkoofsa herreegaa gaafatu lakkoofsa herreegaa cufuus ta'ee banu akkasumas koodii maamiltoonni itti fayyadaman kamuu akka hin ergine baankichi toora miidiyaa hawaasaa isaatiin beeksisee jira. Maamiltoonni baankichaas ergaa akkasii yoo isin dhaqqabee tarkaanfii kamuu fudhachuurraa of qusachuun damee baankichaa dhiyeenya keessan jiru deemuudhaan yookaan ammoo lakkoofsa 951 irratti bilbiluudhaan odeeffannoo jiru gaafachuun akka barbaachisu hubachiisee jira. Humni elektirikii Itoophiyaa piroojektota maallaqa baankii addunyaa gaggeeffamu irratti hojii gorsaa injiinaringii dandeettii ofiin raawwachuuf eeyyama argachuu beeksise. Marii baankicha waliin taasifameen hojii gorsaa dandeettii ofiin raawwachuuf waliigaltee irra gahamu humna elektirikaa Itoophiyaatti daayireektarri diizaayinii siistama sararoota dabarsa qajeelcha damee injiinaringii obbo Yaareed Fiqaaduun ibsanii jiru. Haaluma kanaan dhaabbatichi hojiilee sarveeyingii diizaayinii dura qophii teeknikaala ispeesifikeeshinii ibsa fedhii bulchiinsa kontiraataa fi hojiilee to'annoo ijaarsa dandeettii ofiin akka hojjetu eeyyama argachuu dubbatanii jiru. Hayyama gorsa kana argachuun sharafa alaa baraaruudhaaf qooda olaanaa qabaachuu obbo Yaareed himuu ragaan dhaabbaticharraa argame ni mul'isa. Amerikaan duula ittisa HIV Itoophiyaan taasisaa jirtuuf deeggarsa maallaqa $1 miliyoona 111 taasifte. Amerikaan gargaarsa kana kan taasiftee karoora Itoophiyaan bara 2030tti tamsa'ina HIV gituudhaaf baafatte tumsuuf ta'uun isaa ibsamee jira. Gargaarsi maallaqa $1 miliyoona 111 Itoophiyaaf raggaasifamu qindeessaan gargaarsa duula HIV AIDS idil addunyaa Ameerikaa Ambaasadder John N. Kengasong ibse jira. Duula kana kan qindeessu biiroo pirezidaantii Ameerikaa duula ittisa HIV idil addunyaa kan jedhamu yoo ta'u, Itoophiyaatti ambaasaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa ministeera fayyaa Itoophiyaa Magdas Dhaabaa waliin ta'uun ibsa kennaniiru. Akka Kengasongitti gargaarsi maallaqaa kun raggaasifamuun tumsa ministeera fayyaa waliin qaban itti fufaa jiraachuu agarsiisas jedhanii jiru. Imbaasiin Switzerland Finfinneetti ijaaramuudhaaf dhagaan bu'uuraa kaa'ame. Ministeerri dhimma alaa Ambaasadder Taayyee Asqasillaasee fi ministeerri dhimma alaa Switzerland Kiinaasiyoo Kaasiis waliin ta'uudhaan piroojeektii ijaarsa haaraa imbaasii Switzerland Finfinneetti ijaaramuuf dhagaa bu'uuraa kaa'anii jiru. Yeroo dhagaa bu'uuraa kana kaan Ambaasadder Taayyee Asqasillaaseen akka jedhanitti hariiroon biyyoota lamaanii yeroo dheeraa kan ture qofa osoo hin taane Switzerland Itoophiyaatti damee daldalaa fi investimentii irratti bobba'uudhaaf kutannoo qabaachuu ishee kan agarsiisudha jedhan. Diizaayinii gamoo haaraa imbaasii Switzerland ogummaa gamoo barbaachisaa fi seena qabeessa ta'e kan of keessaa qabu ta'uu isaa kan ibsanii fi Itoophiyaa fi Switzerland hariiroo dippiloomaasii waggoota dheeraa qabaatanis har'a guyyaa seena qabeessadha jedhanii jiru. Magaalaa Finfinneetti shakkamtoonni konkolaataa lama hatanii fi yakkoota garaagaraa irratti hirmaatan to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Kutaa magaalaa Qiirqos aanaa 9tti adoolessa 1 bara 2015 konkolaataa qabeenyummaan isaa qajeelcha maatii Itoophiyaa ta'an lama Piraadoo lakkoofsa gabatee 365764 fi Isuuzuu lakkoofsi gabatee isaa 356859 hatamuu isaa heeruun poolisiin qaqqabe. Poolisiinis shakkamtoota 10 to'annoo jala oolchuudhaan qorannoo yeroo dheeraa taasisaa tureen hanni kun hojjetaa eegumsa dhaabbatichaa waliin ta'uun kan raawwatame akka ta'e irra gahee jira.
Konkolaataa Isuzu birrii miliyoona tokko qofaan kolfee Qaraaniyoo aanaa shanitti qaama konkolaataa kana diiguudhaan bakka garaagaraatti gurguramee bakka jiranitti akka qabaman taasifamu galmeen qorannoo kun ni raggaasisa. Konkolaataan Prado ammoo lakkoofsi gabatee jijjiiramuun Jijjigaa irraan gara Somaalilaanditti ce'uu isaa poolisiin ministeera dhimma alaa waliin ta'uudhaan sochii taasiseen Somaalilaanditti qabamee gara Itoophiyaa fiduun dhaabbatichaaf dabarfamee kennameera. Shakkamtoota to'annoo jala oolan irratti qorannoo taasifame hunda qindeessuudhaan himatni akka banamuu fi qaama haqaaf dabarfamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Magaalaa Gaambeellaatti poolisiin tokko rasaasaan rukutamuu hordofee muddamni dabale. Magaalaa guddoo naannoo Gaambeellaa kan taate Gaambeellaa keessatti guyyaa wixata kaleessaa poolisiin tiraafikaa tokko rasaasaan rukutamuu hordofee naannichatti muddamni dabalaa dhufuu jiraattonni himaniiru. Poolisichi rasaasaan mormarra rukutamuu heeruudhaan haala lubbuusaaf yaaddessaa keessa jiraachuun kan himamee fi haleellaa hidhattootaan raawwatame kana hordofee tajaajilli hawaasaa akka baankii, geejjibaa fi kanneen biroo addaan citee turu jiraattonni magaalittii Addis Istaandaarditti himanii jiru. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.